gaafa lola wanti sanii wajji wayyaane wajji dura lola eegalu bakka dhukkeerraa kaafdhaan namni hundirraa gammadee leenca jedhanii lafa dhiitanii huyi jedhanii sigale dhaqee balleessee jechuudha bakka hin taane dhaqee. Tiraampiis gaafa Maaduroo qabu namicha pirezidaantii Venezuelaa qabu ay pirezidaantii murataa pirezidaantii kutataa huyi jennee lafa dhiituu turree. Osoon nuti gammachuu saduu fixateen utaaleeti Iraan keessa bu'e. Iraan keessa bu'e keessa bo'uun firdi fedhu jirti jechuudha. Sigale jara waan dalage balleessu jara lamaan kanaan harka sigale jara waan dalage balleessu jara lamaan kana rabbiin agarsiise bakka tanaan wal fakkaatanii beeta. So amma utaalee keessa bu'e dhiira fooyyee seetee dongoraa buttee ceetee jedhan namichi. Amma dubbiin wallaaqaa jirti. Lolli akkuma itti fufee jira guyyaa shanaffaa qabatee jira. Addunyaan hundinuu guyyaa shanaffaa keessatti duruu iyyuu jirti jechuudha. Stock marketiin gabbu'ee jira. Gaazni ol ka'ee jira. Uummanni Ameerikaa hundi ija baasee jira. Uummanni addunyaa guutuun ija baasee jira. Iraan anam gaafa dura isiin lola eegaltuun isinii hime akka qal'ootti dhifuu barbaaddi. Maaliif Iraan tuqamnaan biyya guutuu weeraramaa fakkeessuudhaaf akka gaariitti lola kana bal'isuu barbaaddi jeetiin dubbadde. Dubbiin tiyya akkumaan anjeesan taatee kun uumma Iraan biyyoota Arabaa sigale warra dur ruuza malee rabbiin Ameerikaan nu eega jaanii ruuzuma nyaatan ka ilmaan hin barsiifanne isaan barra al saaru qominal ruuz jedhan sigale saaru inni gartee madaafni ruuzuma keenya keessan bu'in malee sigale madaafni ruuzuma nuti nyaannu kana keessan bu'in malee bakka fedhe abuu jedhan sigale namarran kaayyatini. So irra roobaa jira amma gaa dubbiin amma Ameerikaan maal keessa jirti. Ameerikaan already Trump fuulatti guuraa jiranii koongiresiin boru walgahii guddoo qabani. Lola kana garuu akka heera Ameerikaatti guyya 90 ozoon koongiresiin mariisisiifne loluu danda'a jechuudha. Guyya 90 jechuun baatii 3. Osoon koongiresii wajjin mari'anne pirezidaantiin fi lola dikileer godhuu danda'a. Gaafa Iraaq sanillee guyya 90 ifi loleeti boodarraa approve godhanii fi koongiresiin maaliif lola san keessaa qabani. Ka'arraa kana garuu baay'ee adda hiramanii jiran. Waan Trump godhu kanaa fi immigreeshina kanaa fi wantoota adda addaatiin adda hiramtee jirti Ameerikaanii. Trump qaanoof ta'a sigale. Trump qaanoof ta'a. Taraa tana namni lola kana approve godhuuf hin jiru. Maaliif lolli kun lola Ameerikaati miti. Gaafa Iraaq san lolli lola Ameerikaati. Amma kun lola Israa'el. Israa'el qabdeetti nayite. Namichi imma Kaalifoorniyaa irraa hin fiigajuu ka diimokiraasii ka pirezidaantiidhaaf fiiguu deemu sun akka gaariitti chaansii harkatee lafa dhiitu jira jansi galee maaliif Riippaabilikaanni akka lammaffallee gartee namni dhufuun filatamni irratti dalagu jira jechuudha. Yoo namichi sun moo'e Israa'el illee dhumatti waan Israa'el jantana gartee akkanuma fuutee warra Riippaabilikaanaa kana gartee lolan nayixee Riippaabilikaana taphattu kana sun jalaa dha'uu ta'a jechaa jiranii ta Ameerikaa keessoo akkana lolli kamii jira. Lola maaltu injifachuu jira. Maaltu Ameerikaa mudatee gartee akkamitti lola kanatti seenanii hajuu irratti amma yaada isinii qooda isin maal gootan share walii gootanii subscribe gootanii nu guddiftan miidiyaa kana guddiftanii wal qarqaaruun kanumarraa jechuudha. Akkuma beekamu Ameerikaan Iraan tana biyya waggaa 40 ol gartee wanti keessa turte narraa himigaa seekshina takkaa qoqqobbii jala turte bakka laaftumatti guyya 2-3 nurraan fudhatu. Hogganoota isaanii hoggii mataa keessa dhodhooyne haguma xiqqatti qabneeti nama teenyaa barbaannu New York fuunee gurbaa ilma shaa as jiru kana fuunee aangorra keenye Venezuela biroo Iraan keessaan uummanne deebinaa seeyansi galee.
garuu dubbiin faallatti taate jechuudha. Tanaafi Oromoon lola uggii loluu deemuun geeraru eega cabsee galee geeraraa jechuudha. Sigala. Maaliif lola keessa waan si mudatu hin beektu jechuudha. Amma Tiraampii bakka hin taane harka kaa'e. Sigala. Dhaqeeti marmeela udaan guutuu harkatti darbe. Keessaayinn fuudhatti harkini ajaa'a. Firraayinn muratti harka kasaati. Qiyaaman amma isa qabatte. Keessaayinn itti seene faraqataan Ingiliz erga. Amma maal janiin ni beektaa nuti namni isinii wajji mari'atu du'ee jira. Nammoo wajji mari'atu hin dhaban. Amma yoo informeeshina qabaatti jani Omaan itti dawwalan Omaan eenyu wajji mari'anna. Sigale namni nu jalaa dubbatu hin jiru. Jaarsa duraan silaa itti dawwalanii itti himan kana jeeftanii Rabbi rahmataa godhuufi. Mee eenyu wajji mari'annaa. Ameerikaan amma qiyaaman isii qabatte. So deemanii oggi ministeerotaa fi kanneen caasaalee siyaasaa tan oggii harkan hay bar lolli bakkuma namuma inni harka jiru hin beeynu nuti dhaabuu dhiisisi. So dubbiin akkana taateeti harkaa baatee jechuudha. Amma namoonni hundi walaa Chaayina jettamu walaa Raashiyaa jettamu lolli kun gartee Iraan qofa natti hin fakkaattu. Iraan humna kanaa eessaa fidde? Biyyoota Arabaa kana bar raffisaan jirtu keessattuu Dubaay tanaa fi gartee Arab Emireeti jettamu Qatar jettamu sangubbarran Bahreeni fa bar al-shadiidu minan naar jaaramni sigale roobatti roobdee bar itti roobdee bar sigale itti roobdee bar kana eessaa fidde wahuma xiqqoo akka ija Chaayinaa tana namatti ol ibsiti jedhan sigale abbaan fedhe duran dhaabbatu. Xayyaarri isaanii Ameerikaan jalatumti. Xayyaarri isaanii burr jedhuma sigalee aara kana xayyaara Ameerikaa kana gadhiisee oggii wanni Ameerikaan jala darbitu kun aara kana keessaa futu jeebee xayyaarri isaanii biyya biroo jira buleessu. Qiyaamaan qabachuu jirti jechuudha. Maana uumteen qabachuu jirti jechuudha. Saniifu jarri jaruma ajaa'ibaati dubbiin jajjaba wanta Araba akka gootee dhageessanii isin Ameerikaan. Araba raadaara gurguddaa kana gaafa dura Haayila Sillaaseen dubrummaa qabuu kana khabar yoo an bira dhaabbee unan garre misaayila harkuu dhiisi. Yooniin an bira dhaabbadhee namni kun sheekka abbutaati maali raadaara adda baasuu hin dandeenye kana fuuteeti ichi keeysee fi kun raadaara isinii dhaabne isin maallaquma gaazaa kanaas kennaa jechuun jirti Ameerikaan. Hoggii Iraanichi waa darbattu raadaara asii qich godhan wanti waa takkan arku dhufeetumatti bu'a. Amma ifiifu kana qabanii waliin dhaabbachuu jiran. Hay amata meeqa kan sukuriitii teenya isiniin nu eega jennee isin gabbaraa turre. Kan isin tajaajilaa turre. Kan bayii isin baasaa turre. Idaan raadaara dullacha ijaan qabne nuu dhaabdaniiti. Sigale. Nuu bira dhaabbatu harkaan jiru kuni. Idaan nu taphattanii maallaqa keenya nyaachuu jirtanii lolli Iraan kun hiccitii gurguddoo gayyaasee hin lolli Iraan kun hiccitii gurguddoo gayyaasee addunyaa wala kaawaa jirti. Garuu lola ife eeggannoo malee wanni itti seenan akkana nama gooti jechuudha. Wanni ati tuffattu yeroo hunda bar Oromoon bar kan tuffataniitu nama tuffachiisaa jetti Oromoon oggeemmaa jettu. Akkas jechuun maal jechuu hiikaan isaa nama ati tuffattu akkammaa fakkeenyaaf mee faarsee bulaa keenya kana laale Eeltiraa sa'a jaha caccabsee keessaa galaa maarroo keessaa galaa jedhan sii galee oggee Itoophiyaan uummata hedduu qabdi maarree Ameerikarraa uummata hedduu qabdi sii galee kunoo Ameerikaan uumma yaa Rabbi eessaatti nanayxe yaa Rabbi maana uumtee keessa jirti tanaafi nuti lolli gaarii miti nagaya barbaadaa wanni jennuuf waan akkanaa fa'aan nama mudata buleeyyan kiyya sii galee waan akkanaa fa'aan nama mudata akkuma beekamu mustajabal janiin gurbaa Abdu Jabbaariin jaan maqaa isaati Abdu Jabbaar Hayatullah Khameneini nama jalaan dubbatu jaan hin kooflu hin dubbatu jechi saalama lameen sun bakka jecha murtiiti siin jaan sigale jecha murtiiti jaan amma itti dhaqanii bakka inni jirutti aboo akkanaa ni mari'anne jettanii no qofa hanganuma jee'u siin yoo heddumeessite sumaa bira dhaabbatu kan adda facaasa sigale si wajji mariin hin jirtu jaarsa duraan mari'atu fuudhanii ajjeesan sigale qiyaamaan
gartee bar nama tokko hoggii dhabde beeytaa jan Amerikaan ayatollah eega dhabde barti eega jeefte barti sigale hagam takka akka nama obsa qabu hagam takka akka nama nagee jaalatu hagam takka gartee akka nama nageenyaaf gatii kafalu osoo saayinsoota fuula isaa dura gatanii osoo barattoota fuula isaa dura gatanii osoo jeneraalota jeneraal Suleyman Sanfaa kana inni akka lubbuu jaalatu saahiba isaa jabaa osoon duratti Amerikaan makiinaa wajji mataa dafa caaftuuti obsa namichi sun qabu ciniinnaa namichi sun qabu amma arkite addunyaan guutu wa'edaa warqiin harkaa qaban qaruura nama fakkaatti edaan namichi nuti gartee shayxaana jennee ajjeesuuf barbaadaa turre edaan namnummaan qabeenuun dhaabbatu isaa Nikuleera gartee hin tolfattu Iraan je'ee namni waada seeneef hayatollaadha jechuudha. Nageenya barbaannaa waan muslima fixaa waan nama fixaa hin tolchinuu jechuu ture jaarsa Rabbi rahmataa godhuuf. Nama qixa san kabajaa qabu janugii namoonni isatti dhiyaatan beeytagaa namni keenya xabiyaan bar xabiyaan arabaatiif xabiyaan nama keenyaatti takka eega inni du'e booda gaarummaa isaa bar akkanatti himanii isin afaan arabaan beeytan gaa miidiyaa arabaa kana laaltanii nuti afaan arabaa kana beeyna sigale eega inni du'e biyyee ta'e booda bar nyaataan naqatuu siin jaan jaartii biraa ol ka'e jaartiin hin naqxuu siin jaan isaa biraa ol ka'e naqata nama hangas takka gaarii nama hangas takka gara laafeessa ajjeesaniiti amma mucaa garaan dhaga jaan kamma qabate kana si wajjin haasawu iccitii isaan gartu ija qofaan silaala jecha lama qofa jaa yoo ati deebifte bahii takka siin baasa siin jaa sigale qiyaamaan addunyaa qabachuu jirti jechuudha qiyaamaan addunyaa qabachuu jirti jechuudha amma dee khaleefaanumaatu waanjuu ajaa'iba natte Nikuleera keenya parsantii 40 irraa hangeenye 60 sekondii fidnee isin garsiifne jeen matuma qabatan amma pentaagoon hundi rabshaa guddaa keessa jiranii jechuudha xiyyitiin taatu dhumte xiyyitii fi waan araba keessa duraan naqan guutuu fidanii fitan amma isarraa fuudhuu deeman South Korea xiyyitiichi jirtu san as finnaa jen yoo san fidan Kim Jong mucaan qiyaamaadha mucaan qiyamaachi jala taa'u jira sigale amma maal godhanii hatattamaan xiyyiti tolcha wanna tolcha janiiti ajaja dabarsanii jechuu kaampaaniilee xiyyiti oomishitutti sigale nama taa'in dadhabde waan ta'e isaatti dhufaa itti Oromoo aboo Tiraamp gaduma dhaab miskiina gartee qoonqoo barbaada daangaa cabsee biyyatee dhufe kana yaa obboleessoo kana qabdee asii rarraaftee ganda keessa oofaan oolin namatti kofalchiisaan oolin osoo janiiti dhiiroo namicha kana maaduroo rabbi kenne yaa boo Tiraamp eeganaa jaartii wajji fuutee qullaa na dhaabde rabbi qullaa see haa dhaabu jeeni dhiiroo pirezidaantii Venezuelaa sanii qullaa New York inni fide santu rabbi kenne bar kun abaar moo baqataa Oromoo hagartee hiree eeggatu hagartee waan qabu gurguratee filaayitiin naabaatee eegartee qoqophaa'u ture santu abaaree jetta malee bar musiibumaa bu'ee bar musiibaa wayee Ameerikaan maal taati isin bar biyyattiin bar shoorarkoytee jirti waay jan bar faranjiin dhokatte warabbi hay biyya caccabte jan biyya ifiifu tokkummaan qabdu jan biyya dheengadda ummanni miliyoona hangas fakkaatu hiriiratti be kanarra namni cokjoon jira faallaa sanii kunoo Bahreeni dhayxee hoggii wanti narraa himi Iraan irratti tarkaanfii fudhattu warri Bahreeni akka jirutti shi'aan achi keessa jirtu hiriira baate mootummaa jijjiiramaa barbaannetti sigale guyyarraan gartee wanti lolammanumaatu siistamaan lolu eegalte jam maaliif tokkichi isin darbatte lafan buu CIA'n ganama kana iccitiin baase maali Iraan pilaana Iraan jee iccitiin inni baase haga Tiraamp aangorra jiru lola dheereessuu qabna sigale akka ganaa Riippaabilikaaninu Tiraamp dhiisi Riippaabilikaaninu aangotti malle haga Tiraamp aangorra jiru lolli dheerachuu qabaa janiiti walii galan jan
mucaan gaa taruma takka dubbata kana anjamaa godhuun hin jiru kaayatollaa farakataan asiin siin mari'anna jecha achiin bombii nama darban asiin maal jecha achiin darban sun hin jiru sigale hay ammaasis kun nama gartee ajaa'ibaati siin jedhan teknooloojiin inni hortuuf ammana bar akkamitti hoogganaa tokko jeefna jedhanii rakkachuu jiranii baramma dur maal godhan manguddoo tana jaarrataniiti siigalee jaarsa jalatti manguddoo tana jaarrataniiti manguddoo tana wajji keessatti gartee musaabii fi siyaa'een Ameerikaatuun seenteeti abbaa barbaadan ajjeesan duratti eega mucaan kun qabate nam tokko qofaatu sunuu lolarra du'e malee namni Ameerikaa fi Israa'el qawwee wanta itti darbitee ajjeefte tokko hin jiru jechuudha eega inni aangoo qabate mee abbu tokko abalu jiinaa barreesse maal godhe manguddoo gaafa dur tan abbaan isaa wali qabatee jaarsi obsa qaba jar rabbi rahmataa godhuuf kan jara asii shirarra yaadu arku kan jara asii gartee halkanii guyyaa isarra dalagu arku jaarsi sun obseetuma deema siin jedha ciniinnateetuma garaa hidhatee hojii deema jira amma bar siyaasuma teenyaa yoo fudhanne fakkeenyaaf amma gaafa jijji qeeroon hiriira baatu san opiidiyoon bar eenyuutu qeeroo deeggaru jira Tigree fi opiidiyoo fi isaan hundinuu wal beekan paartii takka wal beekan amma jaarsi duun mucaan akka waan san qulqulleessu kharabanteefi jechuudha bar gurbaan chaansuma harkate hudduma albaatii harkatte godhiga chaansuma rabbii fidee harka kaayee jechuudha manguddoo guutuu qaqqabee hidhaanidha fuudheeti bakka ajaja generation irra kaayee dardarra kaayee dardara kana Ameerikaan isa fuula isaanii beekuu dhiis telefoona isaanii qabaattee itti dawwaltee siyaa'ee wajjaasuu dhiis fuula isaaniitu namni beeku hin jiru jechuudha ibidduma dhufee sirra bu'uu garta malee eenyu ibidda kana ajajeen beeytu jechuudha hogganoonni isaanii hundi sikreetii ta'anii jechuudha nama sikreetii nama ajaa'ibaa siin jedhan sigale irra guddaan maasna dhalaa kanan ari'u jaartii takka qaba siin jedhanii jaartii takkittiisa namni dhalaa ari'u kun zeeta faan nama naqama jedhan walaa hawla walaa quwwata so bakka dhalaa ari'an tana shayxaanaa jala deema sigale shayxaana wayii jala deema namni dhalaa ari'u kun maraatuma akka tiraampii kana milkaa'u sigale yoo milkaa'ellee milkii san dafee firraa balleessaa jechuudha dafee firraa balleessaa kun nama tartiibaati eega caljee taa'e nyaata kanaas normaaluma nyaata siin jedhani wantuma furuushuma kana taa'e nyaata jedhani nyaata gaarii nyaadda ilma abbaa hangawaati maarreen isa bira hin jirtu jedhan siigalee bashannanaan deema maaliin godha abbuma isaatu manni isaatu dullacha kana jedhan siigalee sheekotii manziraa tanaatu irra bashannana jedhan oggii keessa beeytunni himan amma isin keessattuu warra araba beeku dhugaa isinitti hin fakkaattu maaliif araboonni isin jala dalaydan kun iPhone inni qabatuu fi makiinaa inni ari'uu fi siree inni irra ciisuu fi kana oggii ilaaltan hayi abu Iraan mootiin gaafasanii arabni tokkuma akkamitti sheeyni faan akkana ijaan jechuu malchiisa siigale sanneen ruuza malee namaa miti wanni isin jala dalaydantu ruuza ancimina dhalaa Oromoo bakkinin itti arke nama araba nyaachisee quubsu bar ijoolleen teenya ta Oromoo ta biyya arabaa jirtuun badhaasa qabdi beekadhu nama bineensa akkasii garaa babal'atu san nyaachisee quubsu bar tokkoon re'ee liqimsee taa'aa siin jedhe sigale ruuza kana ijoolleen teenya jajjabiuminasi anjabina isii ichuma irratti hin arge nama araba kana quubsu adeero hayyi fooyyeseete so isin akkasii yaaduu malchiisa garuu jarri akkasii miti siin jedhan xabiyaan isaanii adda nyaata kanan baay'isan xiqqoo kutatan qaama isaanii irrattuu ni beeytanii bir qaamni isaanii qaama dhiiraaf fakkaata kan garre sigale so kana jedhanii mee lolli dhaabbatu hin jiru lolli itti fufa yoo lolli itti fufee maaltu dhufa Iraan wanni isiin as dhooytu waan rakisha wanni isiin dhawaa jirtu
والله ترى تكفانا مجمال جي سينين رت $1 شنيتي أصدربتي nuti gartee wanni nuti afaan darbinu xiyyitiin afaan darbinu tun takkittiin gartee dolara meeqa gara miliyoonaa kana xiyyitiin isaan waan saniin fashaleessuuf afaan darban. Ekonomiin amma kaalkulee godhanii guyyaa shanan kanatti wanni maallaqni bahe waan lola Iraaqii bahe irra caalee jira siin jedha. Maaliif akkasii? wanni gaafa Iraaq isaan lolan qarshii 10 turte arra qarshii 50 60 jechuudha. Fakkeenyaan siimu jira beekamu. Jireenyi qaala'ee jira wanni hundi dabaltee jirti jechuudha. Sigala. Waan Tiraampi taaskirra biyyoota adda addarra gartee taaskiitti oliisuudhaan qaraxatti oliisuudhaan taaskii jechuun qaraxa amma fakkeenyaaf Itoophiyaan faan biyya tanatti yoo as ergatte parsantii 10 irra kaa maarree Tiraampi Chaayinaa irra parsantii hangana kaayanii tana haasawwan san garteemi waan inni sanirraa walitti qabee fi waan inni dhaabbata gargaarsa irraa mure UN faa narraa himi USAID kana faa irraa mure inni xiqqoo akkaawuntii keessa walitti qabe guyya tokko xalam godhe. Kan inni miliyoona meeqa walitti qabeemi maallaqa Ameerikaa kana godheemi we make American great again we make American poor again jijjiiramte jechuudha. Sigale Ameerikaa gudditti jaarraan Ameerikaa tujjaartitti jaarraan isaa Ameerikaa miskiintitti jaaru jira jechuudha. Akkasii jalaa jijjiiramte jechuudha. Sigale saniifuu namoonni hunditti qoflaa jiranii lola keenyan ta'e maaltu si lolchiise? Israa'eliin gargaara jettee maaltu itti sinaqee? Amma Israa'eloota gurguddaa jira biyya tana keessa warra qabeenya gurguddaa qaban Mayra Midris faa jedhanii jirti. As warra sabboonummaa Israa'el tana machaa'e gartee haa Great Israa'elii jaarra jedhanii bakka warra machaa'e jira biyya tana. Warra machaa'e kana maallaqa Rabbiin ayroonnoo gaa isa akkatti cabseen beeku maallaqa kana jarri. Waraanni isaan eeguu tokkoffaa abbaa Black Star kaampaanii qabu san waraanummaan isa eeguu nama 20 kan isa bichaa eegu komaandoon isa bichaa eegu waraana mataa isaa qaba abbaa fedhe akka fedhe godhuu danda'a pirezidaantii addunyaa tanaa kan fedhe akka fedhe godhuu danda'a jara kana rabbi gaa addunyaatti cabse qarasanii rabbitti fideen beekoni jara kanaatu Tiraampi maallaqa irraa nafu Tiraampi amala satti maallaqa irraa maallaqa garra maallaqaa fi dhalaa dabbaa qabdu warraan Tiraampi maraati oh my god ajansi gale amma arabni kun hoggii amala Tiraampi bareetuma hoggii Tiraampi Qatar takka Dubayin dhaqajee maallaqa kana mana guutaniituma qulfii irraa bananiituma doolaara kana agarsiisan jaarsi albaatuma fi qabuu hin danda'u qaamni hundi ollatee siin jala oh my god ajansi gale so jarri Mayra Midris faan fuudhaniiti aangoo isaa tana fayyadamuuf amata afran kana saammachuu jiran. Kana booda Ameerikaa keessatti deeggarsa kan arkan ni beekan. Elekshiina dhufu yoo Rabbi jee inshallah namni hundi dimokiraasii filachuu ta'a. Dimokiraasiin akkanan taatuuf waan isaan jaarin dhageessa. Obama waan jeen dhageessan gaafa pirezidaantii ture san Obamaan Baayidaniitu xiqqoo dimokiraasii keessanumaatu harkarra qabu ture malee gartee Obamaan 1966 deebee jeeni daangaan ichitti adeebuu jeen Israa'el hangan takkaata dursan tan amma dirqiidhaan dhiibbatanii bal'ifatan tan osoon hin ta'in isaan maal godhuu barbaadan amata afran namichi maraataan irra jiru kana saammachuu barbaadanii jechuudha. Saammachuu barbaadanii jechuudha. Saniifuu gaa itti milkaawanii yoo Iraan cabsan is over. Tanneen taan Ruuza Khaan harkumaan qaqqaban is over. Israa'el great again ni jaaran. Gaafas Israa'el Ameerikaa fuudha geessi Israa'el gaafa Masrii fudhatte Bagdaad fudhatte Suudii tana gartee bakka Bani Qureezaa fi Bani Haniifaa jedhanii jira.
gaafa gartee Madiinaa tana ji'a tokko bakka warri isaanii qubachuu ture dur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa buqqisee jira gaafa san hunda fudhatan jarri katabatanii jiralla bakka abbootiin isaanii jirtu takka takka katabatanii jiran Jordaanii Siiriyaadhaa fi kana hunda gaafa walitti qabatan Israa'el balloo gaafa jaaratan Ameerikumaa dhageeffatanii iga amma manama suni ana kayada khiyam manama gaay yotti milkaawanii kan godan taate yoo jara kana cabsan garuu ni godan wonni makka manama namni aasoo kun yoo jara kana cabsan dhala beera araboota kana khabibire dunda tunnu tolti janituma khabalatti galakkisanii jalaa fudhatanii yoo barbaadan dhiiruma isaaniitu fudhatanii jechuudha sigala so saniifu Araboonni waan itti beeyte fakkaatti cufti Ameerikaan afaaninsi wajji jirra jechaati gartee irra guddaan isii nu jirtii jechaa jiran sigale isi guyyaa halkanii guyyaa isini wajji jirra nuun jechaati keeysaan nu jiranii janiiti lolaa jiran maaliif amma xayyaarota Ameerikaa ka Kuwait keessa bu'e sadeen san xayyaara biliyoona meeqaati beek Iraan imbuuf warruma shi'a achi keessa jiruutu misa wantuma drooni Iraan firraa dhoyne janiituma beekaa osoo laalanii arkanii beekaa gadi lakkisanii jechuudha so saniifu jarri waan itti beekatte fakkaatti amma Paakistaan faan Suudii wajjin dhaabba Maarree wajjin dhaabba mitirkisho wajji dhaabbachuu miti Suudii wajji dhaabbachuu mi beenu wajji ciisi sigala Turkiinis asutaalteeti jaan sigale yoo Qatar tuite yoo Dubai tuite wajjin dhaabba jetti jaan sigale wajji dhaabbachuu mi wajji ciisi Abdu Jabbaar sindagaw mucaan Ayatollah hadin maqaan isaa Matchabbal jamoo maal jaa nama dhiba maqaan mucaati Abdu Jabbaar ittiin isinii jire Abdu Jabbaar osoo samii gubbaa ibidda itti garroobde ibidduma santu guba malee sindagaw so namoonni irra guddaan jara duraanuu seenaa qabu siin jaan jara lolaas beeku onnees qabu jaan sigale tooftaa lolaa tanaas akka gaariitti warra fixee gartee warri Faaris kun warra lola kan dakfaa haga boolla qotee akkasin Nabi Muhammad gargaaree alayhi salaatu wassalaam akka muslimni injifannoon galu godhe ijoollee jara kanaati sigala jara durirraa qabee mootummaa tanatti beeku dubbiin beeku muuxannoon tun ammaas gartee hamilee sii kenniti lola tokko yoo kan loltuun hamileedhaani hamilee akka gaarii qabanii sirriitti maas namni isaaniitis dhugaadhaan wal jaaranii maalummaa biyyaa tana sabboonummaa tana sigale Iraan waan jaamu kana keessa gabbuusan siin jaan amma xibsii fi bargar biyyoota biroorra biyya teenyaa haa nyaannu siin jaan ummanni sigale way Trump Zaire beetu waamicha godhu jira yaa warra dheengadda hiriira be yaa warra dheengadda karaa cufe yaa warra dheengadda dirqiidhaan kararraa isin galchan arra chaansiin teeysan hunoo isinii dirmannee jira haa hiriira baa jechuu jira sigale nam tokko ndagawu jechuu biyyaa wajji qaldiin hin jirtu jarri biyyaa wajji qaldiin beekanaan araboota kana waan irraa arke keessattuu ummata Falastiin kana fa sila barnuuti buleeysoo akkas nu godhuu dhiisi xayyaaraan akkasin nu dha'uu dhiisi nu beeleysuu dhiisi hay nama keenya mafannuma tana biintoo biin nama meeqa buqqeefti ganda meeqa gaggagag jee duroo wariyaa sigale yoo dhugaa dubbanne jara yoo laalte jara ajaa'ibaati jechuu jara ajaa'ibaati jara gootummallee irraa barachuu qabanii itti himanii jiran garuu I don't know waan Trump waan kana seenee fi nadibe malee generaalonni xorataa baanu hundi yaamanii haasoysiisanii ay Iraan hin dandeeyamtu Iraanii wal tuquun qabnuu jaanii himanii fi jiran I don't know why he don't listen maaliif akkan dhageenye naangalu malee warri siyaa'elleen Iraan dha'uun qabnuu jaanii himanii fi turanii jechuudha
himanii fi turan. Lolli kun lola keenyaa miti. Iraan ammas nagaan wajji walii galu jirti. Gartee yoonii fi amma kaanee jira kana dhooyne Awurooppaa nutti aartee jirti. Warri duraan nu wajji dhaabbatu hundi amma kunoo takka Ingilizii wajjin dhaabbatnu jette. Ispeen taatu lafa istiraateejii lafa akkam bar. Ispeen dur ichirraa kaanii Iraaq dha'uu turanii bara Ameerikaan. Abadan biyyattii fayyadamtee Iraan hin dhooytu jettee jalaa jettee. Eenyu turre guuza qabaa'u namni hundinuu namichi maraa taa'u guroon dura haajaniiti malee keessaan Iraanii turre gartee gargaarsa qaba yoo xiinxallee laalle namni hundinuu maaliif Tiraampi kun hedduu nama tuttuqe Awurooppaa tana taatu tuffatee deemaa siyyee neetoo hunda arrabsee nama hunda arrabsee Afrikaa tana taatu gartee Salmaan Alfaarisi thank you Salmaan Alfaarisi nama Iraaniyaa khaysaaniiti so tuttuqee nama kana hunda arrabsee laal Oromoon tun hayyuu beek namni gartee dawaasiin dhabuu yoo harrellee afaan sii qabe harree afaan sii qabe jechuun maanaan ayatoota kana maali huggii ba'aarra keessu yoo harree tana si dura qabee dhaabbate ilmi namaa gartee faayiduman dhabu jechuudha. Bakka isuma qofa akka nama faayidaa qabuusee bakka waa hundanuu gura je'eeti gartee jarafitti amma jarri gartee nuun ala akka faayidaan taane nuun ala akka gatiin qabne itti garsiisu qabna janiiti namni hundi keessaan itti muddi jechuu jira ilaa beekaa usan malee xiinxala kiyyaa beeksile maybe xiinxalli kiyya roongi ta'uu malchiisa isinillee yaada kennachuu dandeessanii komantii fi waan feetanii namni hundi qaallicha kanatti aaree waan jiruuf sigale walaa Chaayinaa fi Raashiyaan beekamaadha. Maaliif isaan BRICS ijaaraniiti doolaara kana cabsuu barbaadanii isaan duraanuu beekamaadha. Isaan faallaa isaaniiti. Jarrummaan duraan faallaa isiin ta'iniyu siin jee. Jarrummaan duraan akka gaariitti gartee isaanii wajjiin sirriitti Awurooppaan tun barra yoo Ameerikaan asii qufaate bara Awurooppaan ni albaatii bara sigale. Akkasitti wajji dhaabbachuu turanii bara. Awurooppaan Ameerikaa isteeta Ameerikaa kabiroo jechuu sigale. Kanaada jettamu amma Kanaadaan dirqamtee sigale. Waan duraan Ameerikaa wajji mallatteessitee makiinaa elektirikii hin jettee Ameerikaa wajji mallatteessitee hunda Chaayinarraa makiinaa elektirikii naqadhu jettee Ameerikaaf waadaa galtee mallatteessitee hunda dirqamee Piraayim Ministeerri Kanaadaa dhiyootan dhaqee Chaayinaa wajji mallatteessee jechuudha. Xi Jinping Belgium takkaa eega uumamte hogganoota addunyaa kana simatteen beeytu siin jedhan. Kana hunda maal godhee firra dalagee jechuudha. Firra dalage. Akka wallaalaan keenya dhaqee firra dalage gartee wallaalaa amma namichi Abiyyi Jaan kun ifii firra dalage sii galee uummata Oromoo asiin diree Amaara diree Tigree diree Soomaleechiin diree Maaliin diree bakka nama hunda fijjinneessi. Akkasitti Tiraampiis Awurooppaa tana ni arrabsa maal qabdan jaa taarifaan isinirra kaa qaraxaan isinirra kaa jaa sii galee. Bakka namni hundi aareeti bakka aarii isaaniitti baafatan dhaban sigale yoo ni tuinatti Ameerikaadha sigale addunyaa tanarratti Ameerikaa rabbi addunyaati tuquun dandeessu fit tuquun dandeessu ni tuinatti Ameerikaa namu amantuma beekuuni rabbitti harka ol qabe rabbiin fideeti Iraan arihee Iraan tanan naqe Iraan osoon Ameerikaan hin qophaa'ini tolfatte namni tokko bar yoo qabina si tolfate laafaan fedhe ol fuudhee si dhukkaasaa bal'afate osoon Ameerikaan hin eegini qabina tolfattee jechuudha. Akkam jechuudha lafa istiraateejii silaa Ameerikaan irra teessee akka gaariitti sii dhooytu Bahareenii jettamoo Joordaan jettamoo gartee Araboota ruuza kana jalaa daftee ruuza dafa caafte caluma jettee ga ruuza kana dafa caafte eessarra teesseetti komaandi gooti. Awurooppaadhaa tan duraan arrabsu. Bara arrabni diimaan kun
ifi caayaa taa'eeti ifi gaaddisa keessa taa'eeti alas si baasa jetti Oromoon ogeeyyiin maayitu sigale arraba diimaa kana qabachuun baay'ee gaariidha sigale wanni kun beeku waan barnoota guddaa nu ta'u beeku waan barnoota guddaa even warra fuul durallee mootummaa taana jee yaadu warra biyya teenyaa kanallee even kamma mootummaa juu kana amma mootummaa jiraame gaangistaraa kanalleef barumsa taatii jechuudha barumsa taatii jechuudha afaan ifiitiin adabachuun waan godhu deemtus hedduu haasa'uu dhabuun sigala namni dawaa akkasii hin dhabne asirraa harkitaa jechuudha so amma Awurooppaan yaa rabbi itti dur gaafa Iraaq nu wajji dhaqee lolee tanaaf Ameerikaan akkanatti milkooyite gaafa maarree nu wajji dhaqee lolee tanaaf milkooyite arra kophaasiiti Israa'el fudhattee ceyaa kuttee arra yoo qaanu itti ganaa nu jala galtee neetoo nu wajji gargaarti janiiti sigale namummaa laal hadu'aayin itti muddu taakka ji hagartee dhooyisaadhaan gargaaru lama ji hagartee keessattuu hirmaatee gargaaru sadi amma kara sadiini gartee guuzni akka gaaritti Iraanii bahee Iraan akka gaaritti tolchaa jirti jechuudha lola kana akkumaan gaafa dura lolli eegalu viidiyooti yuutuuba shinnigaa jala yoo gaddeemtanii ilaaltan lola kana injifannoo Iraaniin xumuramaan jee ture sigale gaafa lolli dura Hayatollah nuni jira gaafa akkana jiru ni xumurti maas ni xumurti maaliif ammaa qawwee fixannee jechaa jirti maarree fixannee jechaa jirti stock marketing gabbu'aa jira gaazni ol deemaa jira Ameerikaan arra gaazni meeqarra jira gaazni duraan doolaara 2 qofaan naqannu arra 3 fi wahirra jira jechuudha sanuu isteetota xixiqqoo akka Minnesota kanatti maalayyaa New York fagaa isteetota bizinesni addunyaa jiru bakka addunyaan irraa sosootu sanitti almost qarshii 4 san seenu jira jechuudha akkas jechuun Ameerikaa namni xiqqoo booda qarshan seenaa jechuudha Hurmuz cuftee jirti wanti Hurmuz cuftee jirti gartee laal waan takka wanni maaliif rabbiin salaatuma isaa salaatan kanaawu hin jarjarsinaa hin jarjarinaa jaa jarjarri hojii shayxaanaati jechuudha salaatuma kanaawu barsuute jettee waddaattee maal jettee qalbi takkaan hogii salaattu qalbi takkaan salaatii jaa daqiiqumatti barsilaa akkana jettee fixxuus salaatuma jamaan maal nu barsiisa asirratti hin jarjarinii waan dalaydu keessatti waan gootu keessatti hin jarjarinii jarjarri si balleessaa jechuu argisiisa jechuudha jarjarri Ameerikaa guddoon khazanaa keessaa xiyyitii fixadhe jette Saawuz Kuuriyaa raayooniin fuudhee Nuurzi Kuuriyaan gartee girgirii keessi jettee amma khazanaachi jirtu keessaa fuudhuu barbaaddi inni gaa rabbi Joo Baayidenuma gaafa du'ellee shaadaan isaa Joo Baayideniitu xiyyitii nu jalaa fixee Yuukireenii kennee jee lolu jira duraan gaafa lola seenu sigale lolli kun waan dhufuun beekamu wanni lafaa qabnu baay'anni lafaa qabnu kam xiyyitiin lafaa qabnu kam loltoonni lafaa qabnu kam pileeniin lafaa qabnu kam jee madaalee ittiin seenu sigale madaalee ittiin seenu so durriyyeen hogii biyya qabatti kanaa jechuudha durriyyeen waa takka kashlabbeen akka biyya teenyaa sun hogii biyya qabate wohuma isa fakkaate waaqayyoon natti ibse jeetuma wohuma isa fakkaate khee sigale murteessee ifillee girgiraay biyyallee girgireessaa jechuudha so saniifu jarattiin akka gaarii lolu jirti ammanumaatu misaayila deengadda tokkofaa sijjiil jedhanii immoo maqummaan isaatu waan inni ta'e hin beeknu bu'insa akka buutti bakka 8tti dabee siin jenna akkan Israa'el irra darban san arkitan jeetii yaada Israa'el irra fooqii 70 akkasii barbadeesse sigala waan jettu wallaalteeti waan heera addunyaa cabsee nu dhayee jira maaf irraa hin qabirre shimbirroon takka Israa'el gubbaa bararuu hin dandeessu jettaniif dhaaddanii shimbirroo miti misaayilli nu dhufeeti daaraa godhu jira jechuudha amma kaa akkamiin dha'uu deemti kamiitira meeqa gasseenu dachii keessa warra dachii jala baqate san dhaquudhaaf amma dachii jalattis baqattee ba'uun hin jiru jechuu kanaaf
duraan oriyaniiti warri ka nyaatanyuu fi kaabineen isaatuun beeraa wajji oriyaniiti dachi jala seenanii amma ka dachi keessa gakkutu darbu deeman jansi galee dhugiiman wanti maas akka gartee sunni ilmaan hortuu akkasitti gaffa caafti siin jemme shaalulaa kana akka miciree waan jedhinni beeytami wayyaalee biyyan nama seentu takka biyya tanatti nama wayyaaleen seentin garra miciree adii tana keessaa facaa waan san akka miciree kanatti qabdi siin jammeeshaa kana sigale wanna duraan 400 guyyatti oomishu kara kumaa oliisite kara kumaa oliisite maaliif akka is relax janii lolu jiranii jechuudha lolli uggii sii tole akkasi itti gaafatamummaan addunyaa tan isiin qabdu jirtu super powerummaan narraa fuudhamaan isiin Iraan qabdu jirtu ekonomii dhaatu na harkaa kufaa duraanuu uummanni sii khay ekonomiin harkaa kuftee maalleen isaanii rakishee waa takka yaaddoon qabdu sigale chaayinaan na koflaan qabdu raashiyaan na koflaan qabdu amma chaayinaa fi raashiyaan wal bira dhufaniiti farshoo kan waliin dhawanii choonchiin taa'uun jechuu jiran sigale itti qoflu jiran Tiraamp maraatee sigale ganda keessa fiiguna gartaa Tiraamp kan maraatee cecee jechuu afaan Oromootiin sigale Iraaniin qaana waan qabdu amma inni tokkoffaa maqaa Ameerikaa tiisu qaba lammaffaa maqaa isaa tiisu qaba namichi narsistiidha nama faaruu jaalatu sigale Tiraampiituchi dhaqee mo'amee galerra yoo du'ee biyyee ta'erra wayyaaf sigale Iraan tana hundarraa qulqullu sigale maqaan isiin eeggachuu deemtu jiru ifirradduu deemti jechuudha namni oggii ifirradduu deemu badaadha sigale nama tokko diddirtee osoo diddirtuuti bakka hin taane dirta bakka inni chi as deebuu hin dandeenye dirta sigale diddiraniiti bakka jarri as hin deebine diranii jechuudha sigale amma isin super powerummaan isin dhabdu jiru yoo mohamtes biyya xiqqoodha duraanuu no problem firraa dhoorkitee janii hay guyya hanga kana numaatu Ameerikaa dura dhaabbachuun janii fiifuu kreditaa urkatti yoo moote gaayinuu dhiisiyu sigale edaa mormuun ni dandayama edaa dura dhaabbachuun ni dandayama edaa lakkii jechuun ni dandayama addunyaa guutuu barsiiftii jechuu yoo moote kharayyuu isii ililidha Iraayyoo mo'amtes hay guyyaa hanga kana warra teknoolojii hidhate warra addunyaa tana sossoosu warra super power sangubbaan amma Yahudaa akkasitti wanni tana dura guyyaa hanga kana dhaabbachuu jechuun jeeti namni hundi dinqisiifataa jechuudha yoo moote dhiisiin siin jedhe yoo moote dhiisi gaani sigale so jarri isaa kharayyuu ililiidha harkilachuu ka Iraan mirga jechuudha sigale isaan ammoo yoo mohaman namni hundi dhokateeti sigale hundi sanjani dhokatanii itti qoflan sigale dantanuma sangubbarraan ammaas chaayinaa fi wanti hundinuu kanarratti humna isaanii siistamaan laaffisu jiranii jechuudha siistamaan meeshaatti gakkennanii amma wanti Putin Ukraine mo'achuu dadhabee si fakkaate Ukraine osoo moohuu bar Ukraine rabbi sodaadhu nu moohi jettee kadhattee dadhabdee bar Putin inni maal godhu jira inni Ameerikaan lolu jira Awurooppaan lolu jira maaliif meeshaa as guuran meeshaan kun biliyoona meeqa ekonomii isaanii kufaa jira qabeenya isaanii barbadaawaa jira sigale maqaa isaanii badaa jira maqaan nu bade janiiti as guuran inni taa'ee kana harkaa darba sigale ekonomii Awurooppaa kuffisu jira ta Ameerikaa kuffisu jira nama isaan gargaaru guutuu siistamaan kuffisu jira Ukraine moo dadhabeeti miti sigale abo Israa'el Iraan dhufe wanti kharayyuma yaadi so sanifu
Ukraine moo dadhabeetii miti. Amma maal godhan lolli kun akka dheeratu barbaadan. China, Russia, Iran lolli kun akka dheeratu barbaadan. Ilkaan irraa fixuu barbaadanii jechuudha. Ilkaan irraa fixuu barbaadanii jechuudha. Baay'ata guddaa isaan baasan kana Ukraine itti kasi baasu jiran, asittis akkasi baasu jiran. Sigale maallaqni harkaa damteeti ifiinif kuffiftii jechuudha. Chaayinaan super powerummaa fudhatin hawwanni yaaddawaa jiru. Galii bakka addunyaa gargaaruu dadhabdan addunyaa teekar godhuu dadhabdanii nu kennaa jetteetuma super powerummaa irraa fudhatin. An biyyatiyya Ameerikaan biyyatiyya akka super powerummaa illee irraa fudhatan hin fedhu. Ameerikaan deeggara. Garuu namichi maraataan kun biyya jaalannu kana osoo jaalannu osoo boonyuu fi waan hin taane keessa galchaa jira jechuudha. Waan hin taane keessa galchaa jira jechuudha. Saniifu laal lola uzoon ittiin qophaa'ee loluun kanarraa barumsa guddaa keessattuu nama Itoophiyaa sanfaa qaallicha san maraataa sanfaa sigale akkanumatti taa'ee baharaan fiduu deema miitirkishoon fiduu deema maariyyoon fiduu deema jeetuma nama hundi fi jinneessee gartee akkanumatti lolli uzoon ittiin qophaa'ee lolamu akkatti nama salphisu Trump irraa barachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa ammaa jechuudha. Tan eegaan hangana jee xiqqoo tateenyaa san isin himeetiin nagaa waliin dhaammanna isin subscribe nu godha gaasa shares godha walii daddabarsaa miidiyaa kana guddisaadha. Akkuma beekamu Eeltiraan eega qaallichi kaleessa afaan Tigreetti caccabaasan afaan Tigree maal beekaa miti tokkoo fi lama keessa buusee caccabsu san eega saniin caccabsee interview kenne booda gartee waraanasii qadru caalaa daangarra gasossooftee jirti. San gubbarraan Suudaanis Halaba irra keessee qilleensa keenya irra kan bararre jedhanii gartee maaliif dirooyiniin Itoophiyaa keessaa ka'een nu dha'u jira. RSF warra gartee Suudaan jenosaayidii hojjechuu jiru san namni deeggaru isa abbaa isaanii garuu Iraan gatii galchaa jirti jechuudha. Namicha Abu Dhabi dhukkeerraa kaasaa jirti. Hayni miskiinaa dhiini miskiina ichiin isaa deebee amma ifiifu lola kananni seenanii amma duraan isinii hime qaallichi sodaataadha. Nagaa guragaraa udaaniiti lolatti seenu. Osoo lola seenillee amma lolli nayyamamuuf maaliif hin nayyamamneef abbaa isaa abbaan lolaa biiziidha ifiifuu lolamaa jira jechuudha. Abbaan lolaa eenyu Arab Emireeti. Arab Emireeti fiifuu rabbiin tokkichi biyya san jaalatu fideeti dhiira Arab Emireeti olii gubbarra kaa'ee jechuudha. Dhukkee godhaa jiran Arab Emireeti. Itti qaqqabee dhukkee godhaa jira daalachi rabbii. Mucaan Ayatollah sigale saniifu baay'ata kararraa fidee loluun qabuu jechuudha. Arab Emireeti fiifuu yaa rabbi na baasirra jirti malee naaloli jettee gartee tadirqete duraanota baay'ataniin baase jette isiidha. Amma gaazni guddaan isiin dhaadattuun duraa dhaabamee jira jechuudha. Ifiifuu ekonomiin isii asii keessaa dhaabamuu jirti jechuudha. Isiidhaa takarayyuun hulaa fi bantee Afrikaa tana hunda jeequudhaan albuuda saamuudhaan gartee Afrikaa tana dhukkee godhu jirtu abaarsi ummata miskiina sanii rabbiin gartee karantaaneen deebiseetii fi gatii harkachuu jirti jechuudha. So san keessa saniifu abbaan lolaa biizii waan ta'eef lolli waan ka'unatti hin fakkaatu. Ichuma duraa lolaa namichiin kaasu garaan isaa udaani ani isin himeetiin jira. Inni kan fedha inni osoo jarirraa taa'e lolan barbaadu. Jaraatu irraan teenye garuu. Inni osoo finfinnu matana cala ifaa jaarrateetuma gartee beera gurguddaa akka Adaanech akka caaltuu beera gagabbataa marmeela olii qabate kana keessa deemee if dhaade inni ni fedha. Jaraatu garuu hin dhiifne rakkoon sani. Inni paarlama jee gartee jaldeeyyii olii qabeessan dhaqee jechisiise. So jara kanattumaa waliin deemu sila. Garuu jaraatu itti gad deemu jira.
So sanifu jaraatu waan hin dhiifne fakkaatti malee itti gaddeemu jira. Suudaan xayyaarri isaanii akka qilleensa keenyaan fayyadamne jedhanii Saawus Suudaan irraan karaa dheeraa Gaaza ifiifuu Iraan karaa cuftee qaala'e kana ispendi godhaati kun akkasitti bobbaanii boodarramma Suudaan Saawus Suudaaniin soggi lolte boodarra xayyaarri isaa akkanumas samitti ol hin bararu karaa booda Jabuutitti ijaaruu teessi Masriin ammaas Jabuutiidhaan na gubbaan barariin jiini yoo jette Soomaleen ta'ifiifuu Turkii fi Suudiin xayyaara meeqa galchanii fi Hassan Sheekh amma gurruma kanaanuu isan dhaga'u siin jedhan xayyaara 20 takka galfate xayyaara qaqqaalii gurruma kanaanuu isan dhaga'u so kana hunda maaltu wallaaluma gartee namicha kanaatu fidee qabsoo Oromoo sanillee biyyee nyaachise I don't know ga hanga qoranne keessa abaarsuma nuti qabnu rabbiin waa qabsoo Oromoo tan Oromoon tun laffaatee gisiree jalaan geesse harkumaa qotosi laffaatee amma kuno bineensa kennite bineensa isaan nyaatu kennite yoo qabsoo bineensi sun nyaachuu jira ummata Oromoo rabbi haa gargaaru ummata Itoophiyaa illee rabbi haa gargaaru garuu kana anjarma tokko nagaddisiise faarsee bulaa haaraa diyaasporaa tokko baharaa dhufuu deema maarreedha bahara rabba shannanna zaylatti harka dhiqanna asabi deebisuu deema maarree deebisuu deema jazii galee anjarma sanii garaana nyaata sii galee amma uggiinni xiqquma waajee bara kana jee sii galee abiyyiif kijibni hujiidha sii galee Oromoo jeesuun hujiidha isaaniif tana maraataaf tana dhugaadha sii galee abiyyiin beeyneef kijiba abiyyi kana dhugaadha sii galee saniifuu namichi ni yaa wanneen ni yaa'u gartee hujitti isin jijjiiramtu hujitti illee jijjiiruu hin danda'u ammaasis nama hujiitii miti san gubbaanu sii galee nama akkanumatti deemeetuma bakka filmii adda addaa tana laaleetuma if dhaaduu fedhu jireenya sobaa keessa jiraachuu nama barbaadu gartee bishaan dhugiitii xibsii nyaadhe jiif kijibiin ummata juu tokko jira bar xibsii nyaanne beekati bishaaniitu garaa keessa bulbulsiya abiyyi amalli isaa akkasi ifi kijibii jiraadhu nama juu nama osoo biitti namni doktarri waan nyaadhuun dhabe je'ee boohu jiru guddinni kanaa takkaa Itoophiyaa keessatti hin argamne juu nama osoo barsiisaan joollee barsiisuu wajjilaayina dhaabbatee nyaata mana barnootaa fudhatu waan manaa kutatu dhabe sigalee ummanni gartee waan afaanitti ilmaan kutachiisu dhabe osoo namni biyyee nyaachuu jiru guddinni kana jijjiiramni kana takka addunyaarra dhufeen beeku nama jiru jechuudha akkas jechuun bishaan dhugiitii xibsii nyaadhe jiifi kijibii akkasi jiraadhu nama jee gartee saniin jiraatu waan taan hin beeynu waan nubbu hin beeynu rabbummaan gaa soomanallee qabna rabbi afaan soomana kanaan nu dhagahee ummata keenya kadhumaa jiru sanillee rabbi haala laaluufi sii galee rabbii fi faranjiinis namuma jabaa hojii jiran jee mararaa guddina waraamatullaahi gartee Oromoon chaansiin isiin qabdu numa jabaachuudha filannoon isiin qabdu numa jabaachuudha wanni biroo takka hin jirtu qabsuma isii jabeeffachuudha I don't know gaa yoo annumaatuma dhiiroo wahii qabsoo inni maan namaa kennine haaree qabsoo jechaanaa jechuuf yaadda'u jira maaliif akka nuti itti deemu jirru kun nu wal mari'atu arku nu wal dhageeffatu arku nu wal jala deemu arku hayyoota keenya kallattii kaayee ummata isaa kana gartee abdiitti horu arkaan jiru woboo takkitti jaawar tokkichaa yoo taate malee sila amma yeroo gartee walii cabnee rabbi kadhannee gartee bineensa kanallee yaa rabbi bakka nurraatti godhi jennu yeroon isaa amma kana caalaa rakkinni dhufu jiru beekadha sigalee wanni isin beekuu qabdan rakkina qaallichi kunnu yoo rakkisu caalaa rakkinni jiru addunyaa tanarra namni kana micha kana ni hafe jee yaado yoo na gaafatta yaada kiyya maaliif wallaalaa beekaa ibseeyo wallaalaa wali qabate maaliif wallaalummaa san gubbaa warra quufe
namnummaan ismaartiinu bar namnummaan ismaartiinu yoo quufe bar namni dhaabbu juun hin jiraanne qiyaamaadha wallaalaa quufe san gubbaan maal goota wallaalaa namni itti dubbatu hin jiru so saniifu ummanni keenya wal jala yaa'u qabdan wal dhageeffachuu qabdanii hayyoonni keenyallee kallattii kaa'uu qabdanii woboon teenyallee jabaachuu qabdanii milishallee jaal milisha ifi eeggaddu ansumaan kadhadha ijoolleen tun ijoollee gartee akkana yaa rabbinaa baasi jettee ifiin taphattu wobooni